Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya har'ammoo akkamitti yuutuubii keenya haala salphaadhaan veerifaayi gochuu akka dandeenyuun isinitti agarsiisuuf dhufee jira. Hamma dhumaatti nu hordofaan afeerraa keenya. Egaan warri yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer, koomentii illee nu barreessuu dandeessu. Egaan har'a akkamitti haala salphaadhaan yuutuubii keenya veerifaayi gochuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Egaa appilikeeshinoota lama fayyadamuu dandeessu. Google illee Chrome illee fayyadamuu dandeessu. Egaan Chromeedhaan fayyadamee isinitti agarsiisa. Egaa jalqaba Chrome irratti okay jennaa jechuudha. Erga Chrome irratti okay jennee okay jennee haala kanaan nuu fida jechuudha. Jalqaba tuqaa ishee sadii kana tuqxanii diiskii sa'aatii isaa onii gootuu jechuudha. Erga onii gootanii iddoo kanatti www.youtube.com jettanii sarchi gootu jechuudha. Erga sarchi gootanii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Erga inni immoo haala kanaan isinii fidee gararraa irratti kan mul'attu sana jechuudha. Mallattoo piroofaayilii sana gadi tuqxu jechuudha yeroo tokko. Erga tuqxanii haala kanaan isinii fidaa your channel YouTube studio switch account kan jedhudha. Egaa YouTube Studio isa jedhu kanarratti okay jettuu jechuudha. YouTube Studio isa jedhu irratti erga okay jettanii niitoorkiidha xiqqoonnina. Erga akkasitti tuqxanii booda amma inni nuuf fidutti ni eegna jechuudha. Egaa fidaa jira. Erga inni akkasitti fidee sana booda gara jalaa irratti guddiseen isinitti mul'isiisa. Gara jalaa kanarratti mallattoo sitingii kana xunnaa jechuudha. Mallattoo sitingii kana erga xunnee as biratti akkamitti akkanaa dhufe argaa jirtu. General channel upload minaamin kan jedhu ni argitu. Permission minaamin kan jedhu kan argitu. Isin garuu channel isa jedhu irratti tuqxu jechuudha. Channel isa jedhu erga tuqxanii booda akkasitti isinii fidaa jechuudha. Erga isa channel tuqxanii erga keetti fidee future inability tuqxu jechuudha. Future inability kan jedhu kanaa jechuudha. Kan erga tuqxanii kan keessa nama kiyya verify waan ta'ee jiruuf lachuyyuu magariisa godhee jira. Keessan garuu lachuu magariisan godhu. Kanaafiyyuu isin as tuqxanii add kan jedhu jira isa tuqxu jechuudha. Hankoo amma kunoo verify waan ta'eef verify ta'eera jechuudha hankoo. Kana booda erga kana tuqxanii booda add phone number isiniin jedha. Biyya isin filachiisaa. Biyya jirtan filtu jechuudha. Itoophiyaa keessa yoo jiraatan Itoophiyaa isa jedhu filtanii lakkoofsa bilbilaa isiniin gaafata. Lakkoofsa bilbilaa itti guuttu. Achiin booda confirmation code erga isinii ergee sana galchitu akkasitti verify godhachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo akkasii yoo barbaaddan ammas irra deebiin isiniin jedha. YouTube keenya subscribe godhaa, like nuu godhaa. Wantoota biraa kan barbaaddan yoo jiraate immoo koomentii jalatti nuu barreessaa isiniif hojjennaa. Galatoomaa, horaa bulaa.